Gabaan sanbataa iddoo garaagaraatti hundaa'e qaala'insa jireenyaa tasgabbeessaa jira jedhe biiroon daldalaa Oromiyaa. Biirichi hojiilee ji'oota kurnan darbanii Adaamaatti gamaggameera. Kan hafe akka ittaanutti dhiyaata. Gamaggama raawwii hojii ji'oota 10 biiroo daldalaa Oromiyaa kanaan ciminoonni fi hanqinoonni hojii irratti mul'atan ka'anii irratti mari'atameera. Hooggantuun biiroo daldalaa Oromiyaa aadde Masarat Asaffaa bara bajetaa kanatti inisheetiivii daldalaa hojiitti hiikame keessaa tokko qaala'insa jireenyaa salphisuuf gabaa sanbataa iddoo garaagaraatti hundeessuudha jedhan. Kanaanis gabaa sanbataa magaalota garaagaraatti hundeessuun akka danda'ame himaniiru. Inisheetiiviiwwan muummee ministeeraatiin kennaman keessaa hojiin guddaan qaala'insa kana damdamachuudhaaf hojjechaa turre gabaa sanbataati. Gabaan sanbataa keessattuu hiyyeessi harka qalleessi iddoo itti dhaqee gatii warri waa qabu itti shammatatu qofa odoo hin taane hiyyeessi bakka itti waa argatu garaagarummaa gatiitiin jechuudha. Qulqullinaanis qaqqabummaadhaan dhiyeenyaan iddootti argatu jechuudha. Kanaaf kana babal'isuudhaaf bara kana hojii guddaa fi hojii milkii jennee kan fudhannu akka inisheetiivii guddaatti biiroo keenyanis biiroolee biraatiinis qindoominaan hojjetameera. Kilaastera magaalaatti oomishaalee qonnaa akka handaaqqoo, hanqaaquu fi horii aannanii oomishaman kallattiin gara gabaa sanbataatti fiduun yaalameeras jedhan. Haa ta'u malee hojiin hafuun ni jira jedhan. Oomishtoonni fi fayyadamtoonni akka wal argan hojiin hojjetame jajjabeessaa ta'uu himaniiru. Oomishaalee indastiriis haa ta'u, oomisha qonnaa keessattuu qonnaan bulaan baadiyyaa jiruu fi fayyadamaan magaalaa jiru akka walitti hidhamu hojiilee guddaadha. Kanaanis kan hojjetame jechuudha. Haa ta'uti ammas kan nu hafe waan caaluuf sirriitti xiyyeeffannaadhaan ji'oota lamaan nu hafe kanas irratti hin hojjenna. Maal hojjenne achi keessatti? Godinaaleen kanaaf fakkeenya ta'an jiru, magaalonni kanaaf fakkeenya ta'an jiru. Magaalonni baay'ee duuba jiran jiru, godinaaleen baay'ee duuba jiran jiru. Kana supervision keenyaan adda baasuu dandeenyarraa maal hanqinni isaa? Rakkoo hubannootu jira moo garaagarummaan kun maaliif uumame kan jedhu sirriitti gadi qabnee dhimmoonni irratti mari'annu kana jechuudha. Hojii keenya kan bara darbee yeroo wal fakkaataan osoo hin taane karoora barana qabanneen madaaluu qabnas jedhan aadde Masarat. Hoogganaa itti aanaan biiroo daldalaa Oromiyaa obbo Tasfaayee Gashoo alseerummaa daldalaa hambisuu fi hojiileen qindoominaan seektaroota dhimmi ilaallatu waliin hojjetamuu isaatiin qabeenyi faayidaa hin malleef ooluuf jedhe mootummaaf galii ta'eeraa jedhan. Fuuldurattis hojiin akkasii cimee akka hojjetamu himaniiru. Daldalaa seeraan alaa wajjin wal qabatee nuusa sadan kana keessa yookaan baatiiwwan 10 kana keessa komodiitiiwwan adda addaa meeshaaleewwan adda addaa gara tilmaamni isaa miliyoona 700 fi miliyoona 80 ol kan ta'u qabameera jechuudha. Isaan keessaa gara miliyoona 200 fi miliyoona 44 kan ta'u mootummaadhaaf maallaqa jechuudha. Mootummaadhaaf galii ta'eera. Warreen hafan immoo kan adeemsarra jiran kan mana murtii kan jiran adeemsa qulqulleessuu keessa kan jiran ni jiru. Inni kun akka hanqinaatti wanti ilaallee atattamaan baatiiwwan lamaan dhufu kana keessatti wanti qabame kun akkaataa kamiitiin qulqullaa'ee gara kaazanaa mootummaatti galuu akka qabu kan deeggarsaan kennamu soo jiraate tarkaanfiin irratti fudhatamuu qabu maateriaalii kana irratti fudhatamuu qaba kan jedhuun wanti itti deemamaa jiru ni jira jechuudha. Itti gaafatamtoonni waajjiraalee daldalaa godinaalee Harargee Bahaa fi Shawaa Lixaas hojiin ji'oottan kurnan darbanitti godinaalee isaaniitti hojjetaman gaarii ta'uu himanii harcaatii jiru immoo ji'oota hojii hafan keessatti guutummaatti hojjennaa jedhan. Maqaan koo Mariyamaa Mamadiin Jaamaa itti gaafatamtuu waajjira daldala godina Harargee Bahaati. Akka godina keenyaatti wanti adda nu godha akka muuxannootti fi iddoo biraa hin jiru jennee yaadnu keessattuu daldalaa sadarkaa godina keenyaa jiru hunda Exceelii keessa galchine yeroo biraa iddoo biraatti kan jaamu daldalaan gaafa dhufu tiin nambarii galcheeti kan hayyama isaa laallatu. Nuti ammoo maqaa isaas bilbila isaas teessoo isaas hunda isaa galchine mattaawoqiyaa isaa dabalatee jechuudha. Yoonii fi tiin nambarii illee akka tasaa ta'ee dagatee jiraate bilbila isaatiin hayyamni isaa akka laalamuu danda'u. Akkasumatti illee lakkoofsa xalayaa eenyummaa isaatiin illee akka laalamuu danda'u hojii adda ta'e jechuudha kan hojjennee sadarkaa godina keenyaatti naannoo kanatti. Inni kaan dhimma walitti hidhamiinsa gabaatii wajjin wal qabatu. Wantoonni hojjenne bal'aansaa keessattuu qaala'insa jireenyaatti wajjis wal qabatee hojii gaarii hojjechaa turree jirra. Hawaasaaf itti dhiheenyaan keessattuu gabaa sanbataatii wajjin wal qabatee achi keessatti yoo xiqqaate gabaa sanbataa 33 ol hundeessine
meeshaalee industiriis qonnaas achi keessatti akka dhiyaatuuf wanti hojjechaa turre bal'aansaa kan jiru ta'uu isaati sadarkaa godina keenyaatti jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in dhimma qaala'insa jireenyaatti wajjin wal qabatu hubannoo miidiyaalee garaagaraatiif hawaasaaf uumaa turre jira. Tasfaayee Mirreessaan jedhama. Itti gaafatamaa jira daldalaa godina Shawaa Lixaati. Hojii xiyyeeffannoodhaan nuti akka godina keenyaatti qabannee hojjechaa turre keessaa tokkoof inni ijoon hojii tasgabbii gabaa fi qaala'insa jireenyaa nam-tolchee wal qabatu to'achuu hordofuu karaa qabsiisuu wajjin wal qabatee xiyyeeffannoo guddaan hojjenna jennee qabannee jirra. Gaaffiin hawaasa keenya keessaas bal'inaan ka'aa turee fi komiin dhufaa tureessa waan ta'eef isarratti hojii guddaa bara kana hojjennee hojjechuu qofa miti milkoofni keessaa hojii tokkodha jechuudha. Yoo xiqqaate oomisha qonnaa irratti meeshaalee industirii irratti naannoo ji'a sadaasaa irraa kaasee dabalii guddaa ka'een sana giddu galeessa godhannee sosochii duula hubannoo uumuuf tasgabbii gabaa jennee aanaalee keenya 23 keessatti labsineen xiyyeeffannoo guddaa argannee hojii guddaas hojjennee milkaa'ina guddaas galmeessinee jirra. Hojiiwwan gurguddoo kana waa hojjennu malee hanqinoonni immoo furamuu qabuu fi xiyyeeffannoo argachuu qaban akka hanqinaatti kan laallee jira jechuudha. Keessattuu meeshaa guddaan qaala'insa jireenyaatti waraannuuf sarara qabsiisuu dandeenyu gabaa sanbataati. Gabaan sanbataa nuti hundeessine itti fufiinsa akka qabaatu kaayyoo jedhameef akka oolu haga dhumaatti itti deemuu keessatti cicciitinsi waan jiruuf toora xiyyeeffannoo keenya guddaa goonee fuula duraaf kan itti deemu ta'uusaas akka hanqinaatti laallee jira jechuudha.